arginen yoo galtuuf galtuu malee ilma Oromoo ta'e ani yartuun argine kanaaf Oromoo kiyyaa taasisa baabiyya maaltuuf galtuu sidaaluuf ilkaan kartar kan guyyaa eenyummaa kee falmadhu goota kan kee farsika reekee jabeeffadhu diina gubii arsika Kamsa Gerarsa. Gerarsa. Achi Gerarsa maal dhumamoo? Dhumarra hin jira. Miti. Bareeda sagalee bareeda qabda. Kanaafuu walaloo fi yeedaloon kan keetuma ta'ee muzeen immoo si gargaareera jechuudha. Na gargaareera. Maalirra jira viidiyoon kee? Viidiyoon koo yuutuubii Buzaalem irra. Anuma Buzaayyoo irra jira. Buzaalem irra jira. Bareedaadha. Akkami haala jechuun jalqaba kee akka ta'een haala uummataa akkamitti uummanni ilaalchi uummataa akkam ture? Yaa ka sila beekamtiin qabne dura aartitti dhufe waan ta'eef yuutuubii irratti samma tokko daawwii irratti asuma akkasumara waan daawwatame jedhu miti. Yoomiyyuu an baaste sirba kana jalqaba? Sirba kana ji'a ja'affaa caaluti. Ji'a ja'affaasaa. Duutii erga caaluun wareegame. Sirbicha keessaa maaltu jira seete? Walaloonni obsinaan jettaa akkamittiin obsaree obsinaan jettaa akkamittiin obsaree gararaa gaafa xiqqee gumaasaan bahin jira kan jedhu achi keessa jira. Kanaafuu wareegama caaluutiifis. Obsinaan jettaa malaan obsayaa fira. Giraraa gaafa xiqqee gumaasaan bahin jira kan jedhu achi keessa jira. Waa'ee Hacaalus xiqqoo tuttuqxeetta jechuudha. Bareedaadha. Achi hoo san booddee hoo maal hojjette erga sirba tokkicha kana akkanatti egaa erga aartisaanitti galtee erga sirba jalqabaa baafattee. Sirbi abdoodhaan hojjedhe sin jira. Waliigala sirboota meeqa qabda? Sirboota sadii qaba. Sadii qabda? Kan qilleensarra oolanii. Abdoo sunis gadhiifameetu mara yuutuubii Buzaalem irratti. Yaa'u inni immoo Gerarsa waan ta'eeti. Innis gadhiifameetu mara. Isa jalqabaatti aanee oduu isaa gadhiifame? Maalidha inni hoo qabiyyeensaa? Yaa'u kaa. Waama gootaati moo waama jaalalaati moo? Gootummaan sin qaba beektaa waluma keessatti jira beektaa. Viidiyoo sana irratti sirbicha garuu eega lakkifamee waaratee akka dogongora kootti fudhadheen ture yoodhaanu uummanni isarratti maaliif akkas jette kan jedhanis hin jiru. Si qeeqaa turu? Maalidha? Maaliif si qeeqan? Maalidha qabiyyeensaa maal ture? Isa xaafii jedhu sani maanyan qota jennaani. Afaan? Afaanitti. Maaliif akkas jedhamee? Maanyaa maalitti? Maanyaa. Komisii kaasuu kan ammoo ati of eeggannoo gochuu qabda garuu. Dhugaadha inni natti tole baay'ee natti tole isaan komisii naa kaasuu isaanii akkuma irraa baradhuun ta'e waan ta'e rakkoo. Maal jedhe amma maaliif maalidha maanyaan jettee nati? Ani maanyaan qota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Xiqqoo hidhimirraa. Maanyaan qota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Obsinaa maaloo yaa saba koo bara dumaa. Dikee kuusi malee maaloo yaa Oromoo dikee kuusi malee bara dumaa maaloo yaa saba koo obsidiisi malee. Akka xaafii maanyaan qonne madaabaraan kuma ta'e amma kuma ja'a ta'eera. Kuma ja'a hoggansi kuma ta'e jennee tenne. Nasani baay'ee mi'aa jedhameera ture miti. Amma mu'aati amma osoo itti yoo maal jettaarri amma kuma ja'a garuu kan maal jettaa? Amma kaayaa'u. Amma ta'ee sirbi amma bahee maal jettaan ture? Amma kaayaa'u akkasumatti ilaalatti malee. Jechi kooyi. Innaa kuma xaa'oon innaa kuma jiru sana maanyaan maalin jedheen jettee? Maanyaan birrii kuma. Maanyaan birrii
Maanyaan qoteenyaan xaa'uun birrii kuma. Amma moo xaa'uun kuma ja'a ta'e dhingame. Kuma ja'a akkasiin hedduu nama. Kun odiyoo isaatii aan hojjetame kun. Odiyoo isaatii. Maaf viidiyoo isaatti hin hojjennu. Qottee qofa madaabaraa sana facaastee maanyaa isanis agarsiisati maaf hin jenne. In tola ture garuu kaa inni beektaa sirbichi haala yeroo san xiqqaadhaan yeruma san hojjedhee abduu san gadhiisee maaliif humnis beektaa kaa ani oliif gadi fiffiiganii kanan amma kanaa xiqqina keessa baasuudhaaf hojjedhe malee haalli naa mijateeti miti beektaa. Miiruma si keessa jiru baafachuuf malee haalli ikoonoomii hunduma bira rakkisaadha. Garuu eenyu si gargaara amma ammaatti aan amma hojjette inni hojii. Yaa hiriyoonni na gargaaranis hin jiru. Baay'ee kan na gargaaran hin jiru beektaa ijoolleen kan yaadan illee na duukaa dhaabbatan hin jiru baay'ee. Erga amma maanyaa kana jettee booddee maal hojjettere? Oromiyaa xiyya. Oromiyaa xiyya. An duraas goota Oromiyaa. Ani odiyoo isaa maal jedhattee? Awudoo isaa inni sun inni walakkaa awudooni akkam jedhaan maanyaan qota jennaan. Matuma duree isaatu maanyaadha? Maanyaa mata duruma isaati maanyaa. Mata duree ishee osoo maanyaa gochuu baattee keessa jiraatte illee baay'ee namni si hubatu. Hubatu ture mata duree takkasitee. Kana booddee sirba tokko qabdaa miti? Nin qaba. Boorataa? Boorata. Mata duree isaatu boorataadha. Maal jechuudha boorataa jechuun? Qotiyyoo lafa booratu moo maalidha? Eeka. Mee maalidha inni qabiyyumti isaa maal? Amma dhihooti mitiin? Yoom gaddiste? Mata tokkoof deema. Boorataa erga gaddifame. Inni maalidha mee inni xiqqoo irraa haasofnu? Waama goota Oromooti. Innis waama gootummaa Oromooti. Kan inni of keessatti qabatu. Sanniin ta'ee. Waama gootummaatiin inni isaanii qabiyyeen isaa guutuun isaa. Xiiqii qabamu of keessaa caalaan waama goota kanaan baay'een sadeen akkasumadha. Yaa'u xiiqinni hin dhabamu garuu. Hin dhabamu waan jiru jirasi. Akaakayyuun koo akka itti maqaa isaa dhahaa turan natti dhaga'amasi amma immoo seenaa isaan immoo ani akkamitti dhokadhee hafaa baasuun qaba uummataaf kanan jedhu tokko keessa. Isaan dhoksanii hafanii mataa gadi qabatanii jiraachaa turanii. Akaakayyuun kee maal ta'anii turan? Akaakayyuun koo amma gootummaan. Eenyu jedhamu maqaan isaaniitti? Akaakayyuun koo akaakayyuu kootitti beekta kan gootummaadha ture. Akaakayyuun koos illee kabbadaa jedhama. Inni ammoo kanallee jaarsa waggaa 95 olitti kanallee ni jira. Jiru lubbuun. Ni jiru baay'ee na jajjabeessus baay'ee na jaalatu. Amma gootummaa yeroo durii arba faa nama ajjeesee waan akkasiitiin gootummaan akkasiin jira beekta. Seeffisaan isaan yeroo saniin arba faa ajjeesaa turan. Eeboo isaanii qabatanii maalidhaan? Kan citee ta'u arba irratti citee. Faazariin kool kaa'ee jira seenaa. Maal citee? Seefi. Eeboo? Isa seefi akkasitti itti rukutan. Isa yeroo sanii gootummaan isaan qaban keessa koo jira xiiqidhaan. Waama kana yaaddee soo? Anis ba'uun qabaa. Yoo xiqqaatee isaan illee ibsachuu baatan ani illee ibsuuf hin qaba jettee kaatee jechuudha. Ayi bareedaadha. Xiqqoo irraa nuree kana hoo? Sirba boorataa kana. Boorataa hin jenna maali rakkoo maal qaba. Keenyuma waan ta'eef xiqqoo irraa jennu. Oromiyaatiya madhofaanoo afaan useengee Oromiyaatiya bonnee na dhukkubaa. Meeta walqixxe madhofaanoo afaan useengee itti kiyyaasite saba kiyyaasite madhofaanoo afaan useengee maaf jaallisaa lammii dubbitu na dibdee. Saba kiyyaasite madhofaanoo afaan useengee maaf jaallisaa lammii dubbitu na dibdee. Gaamirraan koree madhofaanoo afaan useengee meejareetti gala. Boorataa kiyya
Borata ilmadan vale, borata ilmadan vare. Borata kiya, boracha go tu bangorata, obsesi kanjira male. Borata belami kana malovana vana dukuma go kana rabbi me argi. Alale rangore zalale rangore malovana vana kuyunuru mai. Malvayina lami malovana vana baranu kuma shimala moge ayala moge malovana vana kenya palmini tuma babu. Achu famure garri shananu. Yaa ta'u Caalaa kunoo maalirra jira sirbi Boorata? Boorataan zayituu irratti gadhiifame garuu walaloof jedharoo hundumaa'uu ofumaaf hin hojjedhe. Sumatu hojjetate? Anumatu hojjete. Dhuguma cimaadha. Ciminni kee mul'ata. Gara fuulduraatti hojii gaarii irratti wal argina jedheetiin yaada. Mee Caalaan akkuma jette duratti maanyaa saniin uummanni komiinatti kaasee tureetti waliigalli walumaa galatti komii uummataa sirra jiramoo jabaadhu siin jedhu moo maal siin jedhu? Sirriichi ishii bichaadha yaada kana sirreessuu qabdu naan jedhan malee. Kun ikkoo sirriidha wanuma jirudha. Malee sirbichi keessi isaa baay'ee namatti kan toludha beektaa. Jabaadhuudha baay'inaan kan jiru. Inni maanyichi. Yaa guuta koo caccabee dallaa warra koo. Yaa guuta koo maaliifan taa'ee wadaa. Yaa guuta koo caccabaa dallaa ba'uufi. Yaa guuta koo ilmuma isaa suphataa. Yaa guuta koo maaliifin nu nyaarti ormi. Yaa guuta koo sabni koo dhugaa dubbataa. Yaa guuta koo modolcha bulee dhankootii. Yaa guuta koo lafa galabaa baqaqsii. Yaa guuta koo seenaa Oromoon dagannu. Yaa guuta koo dhaloota qubeef dabarsii. Ergaa guddaa qaba. Namni wannuma galaalee akkuma isin jedhe waanuma takka keessaa kaaseeti komiidhaaf ta'a waan ta'eef kan ammoo warri aartirra jiru of eeggannoo gochuu qabdu walumaa galatti baay'inaanii dogoggoruma qubeeyyuu koo amma hiika jijjiiraatii galee qabiyyee isaa kana qabiyyee keessa jiru osoo hin argin matuma duree sana arganiiti namni. TikTok irratti illee namoonni baay'ee jaalatantu jiru keessa isaa innaa jechamansa. Maaltu si muddate Caalaa amma ati garuu akkuma isin akkuma jette achi biyyaa dhuftee asitti dhuftee akkuma jette buzee wajjin wal argattee maal jettu wanni si muddate jira gara aartii kanatti naa galtu. Baadiyyaadhaas gara magaalaatti naa dhufu namni addatti ta'a mitiire. Mudannoo nin qaba gara aartii eegangalees. Akkuma kana beektaa akkuma Buzaalemiin baay'ee iddoon qabaaf beektaa. Kabaja guddaa qabda. Guddaan qabaaf. Mucaan tokko maalla godhe sagalee qaba sagalee kan sirbaa odoo hojjechiisee ni qaba. Isidumatti wal agarree yaa'u silkii walirraa fudhannee walii bilbila guyyaa tokko ani kaan nama aartiitii akkasitti nama malee waan akkanaatti nama nu ture. Maali CRVT sagalee sirba kooti kana geessu waliin deemne iddoon beeku. Teelitti jechuudha sagalee waamichaa. Sirba koo kana geessu waliin deemne asuma Maganaanyaa. Teelee? Teelitti CRVT sagalee waamichaa. Isa ofumaaf geeffattamu? Ofumaaf iddoon beekanaa jedhee geessu waliin deemne. Jechi kiyyaa amma yaamicha bilbilaati miti CRVT'n namni si bilbilu sagalee ati dhaggeeffattu sana. Sirba koo akka isarra galu barbaadeen teelii deemuu qabna siin